Afaan Amaariffaa gara Afaan Oromootti, Afaan Oromoo immoo gara Amaariffaatti jijjiirrachuu yookaan hiikkaasaa appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa, appilikeeshinii baay'ee bareedaa kanarraa yaa barannu, ittiin haa jijjiirrannu wanta barbaanne Afaan Oromoos, Afaan Amaariffaas karuma salphaa karuma qallaa'aadhaan kan namatti tolu baay'ee hamma kallattumaan gara barumsa keenyatti yaada barru akkamitti fayyadamna kan jedhu waliin haa ilaallu, waliin haa barannu gara barumsa keenyatti murtii gaarii. Waa'oo baga gammaddaan dhaggeeffattoota keenya jaalattoota kiyyaadame har'a appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa tokko qabannee isiniin dhufe. Appilikeeshiniin kunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa diikshinarii jechuudha. Appilikeeshiniin kun afaan Amaariffaa gara afaan Oromootti, afaan Oromoo gara Amaariffaatti jijjiiruudhaan beekamti. Waa barbaanne yoo afaan Amaariffaa barreessuu wallaalle afaan Oromootti sarchii yoo goone Amaariffaan nu baasaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun Google Play Store keessaa gadi buufannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshiniin kun namoota muraasa bira jiraachuu danda'a. Namoonni itti fayyadamaa jirtanis hin beektu. Akkaataa faayidaa appilikeeshinii kanaa bu'aa isaa sirriitti dhamattanii hin beektu. Warroon hin beekne immoo appilikeeshiniin kun kan sirriitti nama fayyadu waan ta'eef Google Play Store keessaa oriijinaalii isaa noormaali isaa kan ta'e achi keessaa buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenya Play Store keessaa appilikeeshinoota gosoota baay'ee jira. Achi keessaa immoo hundatti yoo gadi buufannee ilaalle hunda tarii hundi afaan sana nu hiikuu dhiisuu danda'a waan ta'eef appilikeeshiniin kun immoo sanarra baay'ee fooyya'aadhas baay'ee namatti tola baay'ee ajaa'iba. Amma mee akkaataa itti fayyadama isaa Play Store keessaa akkamitti buufannee itti fayyadamna kan jedhu tokkoon tokkoon isteeppii isaa ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti Play Store keenya ni bananna. Play Store keenya erga banannee raawwannee booda iddoo kana gubbaarratti sarchii gubbaarratti afaan Oromoo egaa inni raawwanne diikshinarii kan jedhu kan gara gadiitti nu ba'ee dhufa. Kun afaan Oromoo diikshinarii kan jedhu ishii kana akkasii gadi goone nu baasaa jechuudha. Achi gad deemnee asirra gad buunee raawwannee gosoota baay'ee jira. Garuu waan sana appilikeeshiniin kun baay'eetu jira. Garuu achi keessa ishii kalarii ishii diimaa ta'e kana baay'ee ishii kunillee kunillee akkasuma garuu hundi isaanii amma sanaa miti amma nuti barbaadnu sana gahuu dhiisuu danda'a. Inni kun immoo baay'ee fooyya'aadha sanarra. Isa kana kunoo isa diimaadhaan jiru kana gadi buufannaa jechuudha. Ani amma dura waan gadi buufadhee jiruuf Play Store keessaa uninstall godhee gadi malee lammata irra deebi'ee daawunloodii gochuu hin danda'u. Amma kallattumaan duubatti deebi'een egaa sanaan garsiinuu bu'ee dhufe isiniifillee akkanuma dheen abdii qaba. Duubatti deebinee gara akkaataa itti fayyadama isaa ilaallu jechuudha. Appilikeeshinii kana ni bananna. Appilikeeshiniin kun nu baname baay'ee namatti tola. Appilikeeshiniin kun sirriitti fakkeenyaa tokkoffaa gubbaratti afaan Oromoo, afaan Amaaraa jedha. Ingiliffas yoo barbaaddanii akkasumatti fakkeenyaaf sarchii goonee ilaallume karaa kanatti. Fakkeenyaaf wantoonni kun afaan Oromooti waan ta'eef aadaan jedhu kana sarchii goggoo aadaa kan jedhu kun maal jechuudha? Amaariffaan baal jechuudha. Akkasumatti baay'ee namatti tola. Duubatti deebinee ammallee waa barbaanne as keessa waa barbaanne waan nuti barbaannu sana aanaan maal akka ta'e waradaadha. Aanaa waradaa nuun jedhe jechuudha. Akkasumas wantoota barbaanne appilikeeshinii kana gaafannee irraa dhabuu hin dandeenyu jechuudha. Sirrumatti waa barbaanne appilikeeshinii kana keessa waa barbaannu sirriitti irraa soqnee argachuu dandeenya. Waa barbaanne kallattumaan iyyuu wanta baay'eetu jira as keessa sirriitti kaayyoo keessa deemanii ilaallatanii jechuudha. Appilikeeshiniin kun fakkeenyaaf abbaa dhugaa jedhu kana gubbaatti mee ilaallu. Abbaan dhugaa Amaariffaan waan jiru Unatanyaa kan jedhu kana jechuudha. Ishee asii kan Unatanyaa kan jedhu kana isa kana jechuudha. Waan baay'eetu jira. Waan baay'eedha. Appilikeeshiniin kun waa baay'ee sirriitti nu barsiisuu dandeecha. Amaariffa keessa osoo seenne akkasumatti keessatti Amaariffa isiin ni jira. Afaan Amaariffaa kana gadi qabnee qallaalumatti afaan Amaariffaa kana gadi qabnee gara afaan Oromoo jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumatti yoo gadi qabne waan barbaanne nu baasa. Habashaan jedhu kunis afaan Oromootiin Habashaadha jechuudha. Waa barbaanne keessa gad deemnee appilikeeshinii kana keessa gadi buunee sirriitti yoo barbaanne waa barbaanne hunda kamiyyuu argachuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola. Hakiim kan jedhuuf hakiimii ogeessa fayyaa wallaana jechuudha bakka baay'ee namatti tola. Appilikeeshiniin kun akkaataa itti fayyadama isaa kan namoonni sirriitti itti fayyadamuu barbaadan sirriitti appilikeeshinii kana fayyadamuu dandeessu. Ingilish jedhu kanarratti sogguu gadi buufanne Ingiliffa irraas gara afaan Oromootti voisii sagalee keenyas waraabnee iddoo sana kana gadi qabnee raawwannee
ishii kana gadi qabnee ishii diimtuu kana gadi qabnee raawwanneeti waan sana nu waraabuu danda'a jechuudha. Waraabnee raawwannee nu hiika. Waan sarareen nu hiikuu danda'a. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola dhuguma dubbachuu yoo ta'e. Namoonni hanga ammaatti itti fayyadaminoo jiraatanii itti fayyadaman isiniin jira. Kabajamoo jaalattoota keenya barumsi nuti yeroo yeroodhaan barsiifnu akka isin bira ga'uuf yoo isinitti tole laayikii, koomentii, sabiskiraayib nu godhuun nu jajjabeessaa. Barumsi nuti guyyaa guyyaadhaan barsiifnu akka daddafee yeroo yeroodhaan calqaba tokkoffaa akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib gootanii maamila keenya ta'uu kan miseensa keenyatti makamuun dagatinaa isiniin jenna. Kanarraas marattumurraa waan dhaggeeffattaniif guddaa nuuf galatoomaa baay'ee isin jaalanna. Kophee koyaa barbaasoo shashee waliin tapha baanee dhaloota fiinsi barsiisa walii waan eegaa.